Zikriin ganamaaf galgalaa kunniin ibaadaalee arrabaan dalagaman keessaa isaan tokkodha. Zikriileen kunniin jireenya keenya kan guyyaa guyyaa keessatti faayidaalee gurguddaa hedduu qabu. Inshaallah faayidaalee isaanii tokko tokko isaaniitiin haa ilaallu. Tokkoffaa zikriin kun ibaadaa keessaa isa tokkodha. Akkuma jalqaba irratti dubbanne. Lammaffaa qalbiin namaa akka jiidhu taasisa. Gogiinsa qalbii namarraa balleessee qalbiin namaa kun akka jiidhu namaaf taasisa. Inni sadaffaan qaama namaa haraama irraa qaba. Qaamni namaa akka haraama hin dalagne akka haraama irraa fagaatu nama taasisa. Inni afraffaan dukkana qalbiitii fi dukkana qabrii jalaa nama baraarti. Inni shanaffaan rakkoolee garaagaraa jalaa akka rabbiin nu tiksuuf jecha sababaa nuuf ta'uu jechuudha. Inni jahaffaan shayxaana sihrii fi budaalee garaagaraa irraa tikfamuudhaaf sababaa guddaa wanta namaaf ta'an keessaa isaan tokkodha. Inni xumuraa jaalala rabbii argachuu fi wantoota kanneen fakkaatan wantoota hedduu faayidaalee hedduu akka argannu nu taasisuu jechuudha. Kanaaf faayidaalee zikriin ganamaaf galgalaa qaban kanneen erga beekne booda